Ana jaamsutu duriitillee kana caalaadhaayyuu gaa'inu maal hojjetanii waan Ijo ila haala isaa goromsattiin cooma qabdi jedhani shorbaa keessas bu'ee jennaan ijoolleen cooma sanas ijoollee qofas miti anumtinuu. Oomattiin immoo dhugaadhaan jennuun baraa kan malallaatuufi jedhanii baatama. Ma coomni maal jette maal fayyada jette coomni. Garaa kan nama lallaafifti jedhanii hin ta'aane. Wai garaan koo lallaafu gaa. Isa kanaafan jedhe qa. Garaa madaana bara kaalitti yoo coomaa wal argine gaa. Waliin argine maalti baatiin wayii kajeellee baatama. Maal kajeellee irraa yuumeeffachaa. Isa raafuudhumatu dhaqaa dhaqee ijoollee garaaruu irreesse kootumtinu maalee. Ta'uudhaan ijoolleen lubbuudhaa jedhanii huuxoota nabbaasaa falfalee jala kaa'a. Haal hojjetanii qaba. Ati immoo mee akkuma galtitti abbaasi mala galoo tokko moodoo qulqulluudha boraafuu nyaattus qoccoo nyaattus ati bareeduma boodhiinni kee kun. Ajab. Tiruusaa niyyaa toluudha ka qaallittiin isiin sun jedhanatu madhadhaayyuu fidanii xuruursanii itti goraare. Ajab. Akka kan ajab. Ittiin goruu ijoollee maal hojjetanii qa ammoo masaanuu kamatti. Nagoo woomtite dhageesse taqaallitti isiinumti baadiriya na dhageenyaan immoo balaa dhagaala. Nagoo woomtite. Maal jettu? Gaafa abbaan saambii isii fuuchuudhaan dubbatan abbaan saambii ijoolleedhaa waggaa 42 naan jedhan. Jennaan ani geddee bishaan waraabbiitti gaafadhee jennaani lakkisaa 40 miti waggaa 42 miti 40 naan jette isiin. Gadda gisee immoo abbaanotuma haasaa nu haasaa keessaa intalli siin kooti siin baadiriyaa maal gaafa heerumtuyyuu waggaa 45 jedhan abbaan. Alfannee rabbaatama bishii. Na shawwadde. Waggaa 5 na shawwadde. Maal amma maan keenya ka daadhiiftee otuudhuma mana jirtu umuriin dhume jechuudha. Lafeensi kun immoo akka baatama farra dulloomu immoo maa nama dulloome immoo fakkaattu argitaniittu. Maal hubeen itti hirreessitee deengadda qoccoottee si rukuttee miti darbatte. Qoccootti na darbattee silaa qaallittiin ijoollee matoorra na buuftii sammattee irratti duugan sana. Wajjira lakkii ijoollee. Mataatti matoon habuu jedhe muka xubbootitti fudhannaan booddee lakkii wallaahi rukuttu jedhee maallata harkaa qabe miti muka xubboo ittiin xuphaa'ee. Maaroodhaan mataa keessa silaarsi rukuttee. Jaakoreen tokko laallee maan isiin qoccoon itti duugaa jirtu. Oluma natti fudhadhi lakkii qaallittiin jabduu dhaabbatama. Maal irratti ka'ee mooxaan laqu laata? Lakkisaa kan koo maqaan hin tolu baatamaa lammuu isiitu gubde jedhamaa dhiisaa ajiraattu giroodha jiru. Mana teenyaa. Amma yoon isii xaallaqe xaaxaan biraan irraa haadhumu haadha si arjadhee tuma jennaan alhamdulillahi sila ila ijoolleen qabdu laa wanti isii xaallaquun immoo salphaa ta'e tokko ijoolleen hin jiru. Lammaffaa immoo baga rabbisii maseensee silaa fuudhee kanituun isin dhuunfadde indiraa bareedduu illee sila. Ayyoo wajji. Jellaa sisaa otuun isin dhuunfadde. Maal waggaa 45 moo waggaa 50 akka laanu laa xuuxxee lafa na keessee hoo. Dhiruusaa xuuxuun gaamaa ijool kooti kamaa turu. Bagan goskee lafa kaa'e maa kanneenyuu ijoollee tamatamaa. Isee sana immoo akka tokkoon keker jedhe boo. Akka tokkoon fiiduu na didee ture gisee. Dhuma jennaan akka dubbii jaalalaa wajjin jiraanne maaluma ta'a laata. Muabbaan inni gisee sanaa boolamuu jira dakumatti koo. Maali joo'ii? Abdii laata gisee anaa jinaa isa gisee anaa jinaa sana laaqoo isii gisee anaa jinaa tokkoon sii banaa.